Nageenyi haa dursu daawwattoota OMN kabajamoo oduu guyyaa kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa oduu dursuun hangafoota odoom. Seensi heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa ajandaawwan paartii Biltsiginnaa jijjiiruuf qabatee itti deemaa jiru keessaa tokko ta'uun ibsameetii jira. Godina Boorana Baha Aanaa Liiban ganda mi'eessaa keessatti zooniiwwan akka Darratoo, Waaccuu, Biiltaa fi Goodoo keessatti lafti qonnaa bulchiinsa godinaatiin fudhatamuun qonnaan bultoonni rakkoof saaxilamuu maddeen himaniitii jiru. Iraan haleellaa haloo ba'iinsaa buufataalee waraanaa Ameerikaa kan galoo galaanaa Arabaa keessatti argamu irratti raawwatteetii jirti. Daawwattoota OMN kabajamoo kun hangafoota oduutii ammoo bal'inaan. Miidiyaa sabaa dunkurfaamaa OMN abdiin uummataa suuma. Baga hundeeffama Osfaanaa waggaa 30ffaa geessan jechaa carraa addaa guyyaan carra qabeessi abbaa carraa nama taasisaa Osfaanaa. Feestivaala Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaan adoolessa 1 hanga 8 bara 2026 Minisootatti adeemsifamu irratti OMN carraa addaa qabatee dhufaa jira. Akka mammaaksi Oromtichaa jedhu dhakaa tokkoon simbira lamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Osfaanaa bara 2026 Minisootatti argame uwwisa guutuu taasisuu fi carraawwan galiisaa guddisan qabatee dhiyaatuuf qophii hunda xumuree jira. Bulchiinsi OMN Koree deeggarsaa OMN idil addunyaa hooggantoota Osfaanaa qindeessitoota sagantichaa fi hawaasa Minisootaa waliin ta'uun miidhagina Osfaanaaf hojjetaa jira. Waltajjii Osfaanaa bara 2026 irratti OMN dukkaana dhaabbatee harka tokkoon tamsaasa qophiilee Osfaanaa harka biraatiin meeshaalee qaqqaalii hawaasni gatii salphaan argachuu danda'an dhiyeessuun galii dhaabbatichaa guddisuuf karoorsee itti deemaa jira. OMN madda galii isaa argamsiisu meeshaalee qaqqaalii akka iPhone 17 Pro Max, Apple iPad S gastiis, sa'aatii harkaa Apple Watch fi AirPods Pro 3 fi kanneen biroo qopheessee abbaa carraa ta'aa jedhaa jira. OMN meeshaalee qaqqaalii dhiyeesse keessaa abbaa carraa tokkoffaa iPhone 17 Pro Max yoo badhaasu abbaa carraa lammaffaa Apple Watch abbaa carraa sadaffaa Apple iPad abbaa badhaasa afuraffaa AirPods Pro 3 dha. Abbootiin qabeenyaa fi biizinasii tajaajila keessan beeksifadha. Hirmaattonni Osfaanaa gara dukkaana OMN gortanii carraa keessan yaaluu fi meeshaalee OMN dhiyeesse bitachuun OMN deeggaraa yoo jennu kabajaa onneerraa maddeeni. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan qunnamuu dandeessu. Osfaanaa bara 2026 OMN dhugaa uummataa karaa dhugaa qofaan. Miidiyaa sabaa dunkurfaamaa OMN abdiin uummataa suuma. Seensi heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa ajandaawwan paartiin Biltsiginnaa jijjiiruuf qabatee itti deemaa jiru keessaa isa tokko ta'uun ibsameetii jira. Manni maree paartii Biltsiginnaa yaa'ii tibbana Adaamatti taa'een dhimmoonni murteessoon akka federaalizimii lafaa keeyyata 3940 dhimmoonni magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa akkasumas dhimmi bulchiinsa biyyattii akka jijjiiramoo yaada dhiyeessee mari'achuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Paartiin Biltsiginnaa heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa seensisaa akka geeddaramoo yaada dhiyeessuu kan ibsan gabaasaaleen seensi heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa amma jiroo nuti saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa jechuun eegala. Paartichi seensi heera mootummaa nuti saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa jedhu nuti sabdaneeyyiin ummati Itoophiyaa enya hebra biheeraawiyye Itoophiyaa hizbii kan jedhuun bakka akka bu'u yaada dhiyeesseetii jira. Paartichi seensi heera Itoophiyaa amma jiru hacuuccaa irraa kan ka'uu fi mallattoo waloo waan hin agarsiifneef jijjiiramuu akka qabu yaada dhiyeessuu isaa qondaalli yaa'ii sanarratti hirmaatee BBCtti himeetii jira. Sababni lammeessoon paartichi dhiyeessuun
kanneen eenyummaa keenya sabaa sablammees miti nuti lammiidhaa nuti Itoophiyaadha jedhan akka hammatuu fi jedheetii jira. Ajandaan biraa marii kanarratti dhiyaate dhimma lafaa yoo ta'u dhimmi lafaa hammattoo yookaan da'oo heera mootummaa keessaa bahee labsiidhaan haa buloom lafti kan mootummaa kan uummataa fi kan dhuunfaa ta'ee heerri akka fooyya'u yaada dhiyeesseetii jira. Heerri mootummaa Itoophiyaa keeyyannee 40 lafti hundoom qabeenya waloo mootummaa fi uummataati jechuun tume. Paartiin Biltsiginnaa gatiin lafaa yeroodhaa gara yerootti ni jijjiirama. Kanaaf mootummaa yookaan da'oo heera mootummaa keessatti akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti bituu fi gurguruun waan rakkisuuf hammattoo heera mootummaa keessaa bahuu qaba jechuun yaada kana dhiyeesse. Waa'een qabiyyee lafaa heera mootummaa keessaa bahe jechuun labsii barbaadde yeroo barbaadde akka barbaaddetti ni baafta ni fooyyessita jechuudha jedhan maddeen. Sababni biraan paartichi fooyya'insa kana dhiyeesseef tumaan heerri lafarratti tume investoroonni wabii waan dhabaniif amantaa horatanii akka alaa hin dhufne danqaa ta'e kan jedhudha jedhameetii jira. Qaroo warraaqsa uummataa sirna Haayile Sillaaseetti xumura godhe keessaa tokko gaafii lafti qotee bulaaf haa ta'u kan jedhudha. Waggoota 30 oliif lafti qotee bulaaf erga ta'ee booda amma paartiin Biltsiginnaa akeeka sirna durii deebisuu lafti dhuunfaa akka ta'u murteessee jira jechuun uummanni komataatii jira. Gama biraatiin gurmaa'insi naannolee haala amma jiruun osoo hin taane ji'oogiraafii yookaan haala qubsumaa fi dinagdee irratti hundaa'anii ijaaramuu qabu kan jedhu ajandaa paartichi dhiyeessuun hirmaattota gidduutti falmii cimaan irratti geggeeffame ta'uu kaasu aangawaan kuni. Gurmaa'insi naannolee Itoophiyaa heera amma jiru keessatti akka eerametti qubsuma afaanii fi eenyummaa bu'uura godhachuun kan caaseffamedha. Haa ta'u garuu paartiin badhaadhinaa gurmaa'insi naannolee amma jiru tokkummaa Itoophiyaatiif yaaddoo waan ta'eef jijjiiramuun naannoleen bifa haaraan akka gurmaa'aniif paartii isaanii yaada dhiyeessu kaasu. Yaadni kun mirga hiree murteeffannaa ofiin of bulchuu sabootaa fi sablammootaa sarba jedhamuun keessumaa hirmaattota Oromiyaa irraa ta'an irraa falmiin cimaan mudachuu gabaasaalee mul'isaniitii jiru. Walgahii koree giddu galeessaa paartii Biltsiginnaa geggeesse irratti ajandaa falmisiisaa ta'e kan dhiyaate kan biraa keeyyata 39 akka ta'e ibsameetii jira. Heerri Itoophiyaa keeyyanni 39 mirga hiree ofii murteeffachuu hanga fottoquutti sabaa fi sablammootaaf kan kennudha. Paartiin Biltsiginnaa garuu walgahicha irratti gaaleen hanga fottoquutti jettuu keeyyaticha keessaa akka qabu jechuun yaada dhiyeessuu isaa qondaallee Biltsiginnaa BBC'n dubbisemeetii jira. Ajandaan biraa ajandaa magaalota gurguddoo Oromiyaa yoo ta'an mootummaan magaalonni gurguddoon Oromiyaa kanneen akka Finfinnee fi Dirree Dhawaa naannoo of danda'an ta'anii akka hundeeffaman yaada dhiyeesseetii jira. Gaafii uummata Oromoo keessaa tokko kan ta'e magaalonni Finfinnee fi Dirree Dhawaa Oromiyaa jalatti akka deebi'anii fi afaan hojii isaanii afaan Oromoo akka ta'an kan jedhudha. Mootummaan Biltsiginnaa qabsoo uummata Oromootiin aangoo qabatee gaafii uummata Oromoo cinatti dhiisuun magaalota Oromiyaa gurguddoo gara naannoleetti ol guddisaa jira jedhamee komatamaatii jira. Godina Boorana Bahaa Aanaa Liiban ganda mi'eessaa keessatti zooniiwwan akka Darratoo, Waaccuu, Biiltaa fi Godoo keessatti lafti qonnaa bulchiinsa godinaatiin fudhatamuun qonnaan bultoonni rakkoof saaxilamuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Lafa qonnaa bakkeewwan olitti caqafaman irra jiran kan uummanni waggoota dheeraaf irraa fayyadamaa ture. Bulchaa godina Boorana Bahaa obbo Abdurrazzaaq Huseen Jibriilii fi qaamoleen mootummaa kaartaa sobaa bara 2016 itti baasuun uummata irra miidhaa dhaqqabsiisaa jiru jedhan. Ragaan argame akka agarsiisutti lafti waliigalaa hektaara 1256 irratti argamu kan abbaa warraa 223 oomishataa turan yeroo ammaa midhaan hektaara 498 irra jiru akka hin haamamne dhorkamee jira. Gochaa kanaan kan ka'e maatiin 1227 ta'an daa'immanii fi maanguddoo dabalatee yeroo ammaa beela hamaaf saaxilamanii jiraachuu himaniitii jiru. Midhaan facaafamee sassaabamuuf ga'ee bulchiinsi godinaa poolisii fi caasaa itti ramadoon akka uummanni oomisha isaa lafa irraa hin sassaabanne taasisaa jiraachuu himaniitii jiru. Midhaan gahee jiru uummata irraa fudhatamuun waajjira buusaa gonofaatti akka galu murteessuu ibsaniitii jiru. Ji'oota 3 dura yeroo uummanni lafa qotee midhaan facaasuu bulchaan godinaa dubartoota 17 fi dhiira 10 maaliif midhaan facaaftan jechuun waajjira poolisii aanaa Liibaniitti ji'oota 3 oliif hidhuu himaniitii jiru. Bulchiinsi godinaa uummata rakkoof saaxilaa jiraachuu kan himan maddeen aangoo da'oo godhachuun qabeenya uummataa saamuun akka dhaabbatu gaafataatii jiru. Qaamni dhimmi ilaalu gocha aangoo fayyadamuu bulchiinsa godina Booranaa kanarratti tarkaanfii akka fudhatu gaafataniitii jiru.
oduu maddeen alaa irraa argannetti yoo ceenuum Iraan haleellaa haloo bahiinsa buufataalee waraanaa Ameerikaa kan naannoo galoo galaana Arabaa irratti raawwatteetii jirti. Raayyaan eegduu warraaqsa Islaamaa Iraan bu'uuraalee misoomaa bu'uuraalee waraanaa Ameerikaa Kuwait Bahareen Joordaanii fi Omaan keessatti argaman irratti haleellaa misaayilaa fi diroonii qindaa raawwachuu isaanii beeksiseetii jira. Akka gabaasa Aljaziiraa fi miidiyoota mootummaa Iraanitti haleellaan kun haloo deebii dhiyoo kana waraana Ameerikaatiin bu'uuraalee waraanaa Iraan naannoo kibba biyyattii irratti raawwateef ta'utu ibsame. Humni eegdota warraaqsaa Iraan akka jedhetti Kuwait keessatti buufataalee qilleensaa Ali Al-Salaamii fi Ahmad Al-Jaabir xiyyeeffachuun meeshaalee misaayilaa kuusaa boba'aa sirna ittisaa fi to'annoo qilleensaa raadarootaa fi manneen kuusaa meeshaa irratti haleellaa raawwateetii jira. Dabalataanis haleellaan kun buufata qilleensaa Shiqiisaa kan Bahareen, buufata qilleensaa Pirinsiyasanii kan Joordaaniyaa fi raadaroota Omaan keessa jiran irratti kan xiyyeeffate ta'uu beeksiseetii jira. Kuwait sirni ittisaa qilleensa ishee xiyyeeffannoowwan qilleensaa diinaa fashalsuu yoo beeksistu, Joordaanis misaayiloota hedduu kuffisuu fi miidhaa cimaanis ta'ee miidhaan lubbuu guddaan akka hin dhaqqabne gabaafteetii jirti. Iraan haleellaan kun deebii haloo haleellaa Ameerikaan dhiyoo kana bu'uuraalee waraanaa naannoo Baandar Abbaas, Odola Qeeshmi, Sireek, Jaaskii fi bakkeewwan qarqara galaanaa biroo irratti raawwatteef kan ta'e dhiyeessiteetii jirti. Teheraan haleellaa Ameerikaa kun bu'uuraalee misoomaa siivilis miidhee jira jetteetii jirti. Ameerikaan gama isheetiin sochiiwwan ishee dandeettii Iraan kan meeshaa qaxxaamuraa fi iyya bala galaanaa gufachiisu miidhuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsuun misaayilotaa fi diroonota Iraan irra caalaa isaanii fashalaa'uu fi miidhaan lubbuu waraana Ameerikaa irratti dhaqqabee kan hin jirre yookaan baay'ee xiqqaa ta'uu irra deebitee mirkaneessiteetii jirti. Akka gabaasa Rooyitersitti haleellaan dhiyeenya kana walitti bu'iinsa Teheraanii fi Waashingten gidduutti hammaatee jiru keessatti tarkaanfii olaanaa ta'uu isaa agarsiisa. Iraan ajaja misaayilaa fi diroonii Ameerikaa naannoo galaana Arabaa keessa jiran irratti tarkaanfii fudhachuun hulaa Hormuz cufuuf akeekkachiisa kennitee turuun irra deebitee ibsiteetii jirti. Qondaalonni Ameerikaa garuu wal'aansoo fi shakkii hammaataa kana keessatti daandiin bishaanichaa daldala addunyaatiif banaa ta'uu ibsaatii jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun guyyaa kanaaf qopheeffanne kana gammaa daawwattanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan itti fufoo gama kootiin turtii gaarii.